Dhaggeeffattoota keenya hordoftootii sagantaa teenyaa akkam jirtan. Sagantaa teenyaan duratti oduu isin dhageessifnaatii jalqaba irrattis hangafoota oduu. Barri haarayni kan nageenyaa kan guddinaatii fi badhaadhina akka ta'utti karoorri hojii laga Abbayyaa kan jalqabame akka xumuramuttis sabaa sablammoonni martinuu gahee gama isaanii ciminaan bahuudha qaban jechaadhaan ergaan dabarte. Koreen hojii raawwachiiftu waldaa lulluqqattoota jimaadhaa kanaan duratti gabaa jimaa dirree dhawaatti walgahii hatattamaa gaggeessuudhaan murtii qabxiilee 13 keessaa qabdu dabarsuun ibsame. Beeyladaalee keessaa re'een biqiltuulee garaagaraa nyaachuudhaan beekamtu foon isiidhaa dawaa ta'uun saayinsiidhaan mirkanfame. Hammi kun hangafootaatii amma oduu takka takkaan. Barsiisa ummata sikaasu gamara dhugaan gammachiisa sagalee Itoophiyaa kophee Oromoffaa sagalee Itoophiyaa kophee Oromoffaa guddaatu ammallee waliin gahiyyaa. Ashama harka fuune hordoftoota televezyiinii Dirree kun kan daawwachaa jirtan televezyiinii Dirree Dhawaatiin kan isin dabarsu sagantaa keessuummaa Dirreeti. Sagantaa keessuummaa Dirree teenyaa har'aatiin ammoo keessuummaa cimaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessuummaan keenya kun eenyu yoo kan jettan taate hojii gaazexeessummaatiin waggaa 35 ol hojjetaniiti jiran. Isaanis raadiyoodhaan jechuu raadiyoo Itoophiyaa kan damee Harar qophii afaan Oromootiin hojjechaa turaniiti jiran. Isaanis Aadam Aahamad jedhaman yeroo ammaan tana soorama bahanii itti argaman. Isaan hojii turtii taasisuudhaaf jaalanneeti jirra. Mee waa'ee gama isaanii dabaruun dura gaaffilee ijoo dabaruun dura seenaa jireenya isaaniitiin irraa jalqabnaa gara isaaniittiin achi dabara turtiin teessan ammaas nu wajjin hataatuun afeerraa teenya. Meegaa gaazexeessaa Aadam Aahamad gaaffilee ijoo teenya dura dabaruu keenyaan dura seenaa jireenya keessanii nu ibsitanii eessa dhalattanii gaafa ijoollummaa teessanii akkamitti dabarsitan tan jettu. Barnoota sadarkaa tokkoffaatii fi sadarkaa lammaffaadhaa godina Harargee bahaa aanaa kurfaa calleetii fi aanaa guraa keessattiin barachaadhaa ture. Wayita urmiin tiyya barnootaaf geeyse achumatti haawwabban kiyyaa wajjin achitti barachaadhaa ture. Kutaa sadarkaa kutaa tokkoffaadhaa barnoota kutaa tokkorraa hamma jahaatti jiru kurfaa callee keessattiin aanaa kurfaa calleettiin xumure. Yeroo sanitti aanaa kurfaa callee san keessatti kutaan barnoota tokkorraa hanga hulaa jahaatti ture. Hulaa jaha hogguu xumuran gama aanaa gurawaatti geeddaramanii achi hanga kutaa 8tti jira. Aanaa gurawaa keessa manbarnoonni sadarkaa lammaffaadhaa kutaa 7 fi 8 baradheetiin achirraa gama Harar dhufe. Sanii ol barnoonni waan hin jirreef jecha kutaa sayleessa Harar Madaanaalam keessattiin barachaadhaa ture hamma kutaa 12tti jechuudha. Asirratti dhugumattu ani haadha tiyya biratti hin guddadhe. Abbaa kiyya biratti hin guddanne hedduus waliin beeynu isaa wajji addaan bahanii isii biratti hin guddadhe. Magaalaa keessatti hin guddadhe. Toora baadiyyaa silaa taate waa hedduudhaatu jira. Haalli baadiyyaadhaa haalli aadaa uummataa ka baadiyyaadhaa hedduutu ture. Ani ijoolluma magaalaatiin wajjin manbarnoota keessatti magaaluma keessatti katamuma keessattiin barachaadhaa ture. Haalli taphaatis kanuma ijoollee magaalaatiin wajji wal fakkaata. Dilasii miti haalli ka baadiyyaatiin wajji xiqqoo garaagarummaan ni jirti. Tole eegaa hangana jennee booda mee gara ogummaa gaazexeessummaa kanaatti akkamitti dhuftanii maaltu isin kakaase? Asirratti waan takka takka barreeffama irrattis
khaniin qaqqabadhees ni jira. Ogummaa gaazexeessummaadhaa tana jalqabumarraa hoogaa ijoolleen tun hoggaa gara haadhaatti uumamtu rabbiin waa afur qoodaaf jedhan. Guyyaatti dhalattu hogguu dhalatte riskii waan ittiin jiraattu guyyaatti duutu bakkatti duutu kana hunda akka tapamaaf. Achirratti gaawaan naa katabee jira gaafa ijoollummaadhaa wanni inni yaadhee taniin fedhii itti qabus waan reediyoonaa kana. Reediyoona keessatti reediyoonni amma hogguu taa'ee dubbatu hogguu haasawuchi keessa akkamitti namni arma keessa seenee haasawuu danda'a. Hanqaan ajaa'ibutu akka irraan gahe namni akkami as seenu hanqaan raadiyoona sabbanee keessa laalu takka. San hunda laaleetumaan booda fedhiin guddoon natti dhufte waa takka gaa yoo fedhiitti qabaatte malee fiinxas hin baatu beekaa waan gaafa ijoollummaadhaan hiyatan gaafa guddatanis waan sanni dalaganii ijoolleen gaafa xixiqqoodhaa gaafa guddattu waan ta'uudhaa teessu waan xixiqqeenya isaaniitti ijoollummaatti taphatanii itti dhaqqaban jechuudhaatu jira. Ijoolleen amma makiina oofna xayyaara tolchina maareedha haraashiin qonna maaree jettu fedhuma isaaniiti beekaa guddatanis taari takka takka yoo taate malee irra ni geessi waan san. Saniif fedhiin tiyya reediyoona keessa seenu. Gaazexeessummaa tanas ogummaa gaazexeessummaa tanan qabu gaa'umaatis hin beeku gaafa sanii waan gaazexeessummaadhaa reediyoonuma kana seenuun fedhaa yaadaju. Waa lamaan ni yaadhee jira garuu. Waa lama karoorfadheetiin gaafa ijoollummaadhaa ni yaadheefi jira. Ta reediyoo tana malee ta duraa gaatanuma ta lammeessaadhaa xayyaara oofuudhaan fedhaan je. Fedhii xayyaara qabaachuudha. Xayyaara oofuudha. Amma ta xayyaara oofuudhaa san itti iflaaleetiin jira. Manbarnoota madaanaalam keessatti beeksisa baasaniiti amma yeraalli mindeeffamuu fedhu ka hojjechuu fedhe yoo jiraate jedhaniiti waraqaa baasanii dhaqeetiin mindeeffame. Niin mindeeffame guyyaa itti filannu gaa durarratti gaa afaaniin si gaafatanii gaafii afaaniitu jira. Hiriira nu dhaabaniiti ala dirreerratti hiriira nu baasanii dura hogguu si fatanan qorumsa hogguu si kennan saniini si fudhatan. Hiriira nu baasanii hiriira keessa nama fedhan akkana baasan gabbaasan kan fedhan si feena hoottu ni barbaadamta yaada juun naman feene achuma dhiisan. Na bira hogguu gayu tuni maalii naan jedhe haxiixxaa tana godaannisa nama qaamarraa qabuun fedhan. Ajaa'iba. Silaasi fudhanna tanaaf jecha si dhiifnee jedhan. Akka naaf hin taane dhiisnaan qoonne jeetiin gaa dhiise talammeessaadhaan dhabne akkasittiin harkadhe. Guraa fixee hulaa kutaa 9 ogguun gaa madaanaalam ogguun dhufu barasaallee gaa hedduu yaadadhu beeksifni bahe reediyoo Harar keessatti. Osoonumaan raadiyoona kanaas taa'ee caqasuun hin fedha osoon caqasuutiin beeksisa san dhagaye kana dura kutan jiru dhaqee galmeeffamuudhaaf. Niin galmeeffame toora nam 50 mookkana ni taana. Tokkonfamoo lammaffaadhaan bahe galmeeffamne hogguu nu gaafatan. Xalayaa dhuftu namootarraa dhuftu reediyoo xaabaata dhuftu fuudhanii nu kennanii kana tiraansileet godha garagalcha afaan Oromootti maaree jedhaniiti san katabnee sagaleedhaanis nu laalan dubbifnee sagaleedhaan waan katabne san dubbifna. Waaniin katabe tana dubbisuun nan dhibdu hoggusumaan takkumattiin keessaa bahe niin dabre fatanaadha niin seene akkasittiin seene fedhiin tiyyanaa guutamtee mi harkadhe taniin fedhu harkadhe seeneetiin haala saniiniin gaazexeessummaa tanatti seene. Wanni guddoon fedhiidha. Fedhii harkadhe fedhii qabaadheetiin fedhii saniin seene malee saanuma tattaafuma xiyyaani ani ati xiyyaas waa'ee kana amtan jettu ani tattaafuma xiyyaaniin seene
akkasi seenee gaa ogummaan gaazexeessummaa tunis hin jirtu namuu gaa waa'ee gaazexeessummaa waa'ee galaalchummaa tana habeekuus hin jiru namni gaa hojii ogummaa biraati beeka malee ta gaazexeessummaa tana umaattuu lakkaa'u uummanni waa dilasitti sillaalu gaazexeessummaa tana akka tuffatuu fi kanatti gartee maali dalagaa miti tun yaada sanitti fudhatanii garuu ogummaan galaalchitummaadha akka xiqqootti talaalamtuu miti galaalchitummaan kan hayyootiin adda addaa galaalchituu maali beeytotiin adda addaa namoonni ogummaa adda addaa qaban qaama mootummaa olirraa kaasee hamma qaama garjalaa hawaasa garjalaa jirutti kan yaanni namoota kanaa keessatti keessummeeffamuu jechaadha galaalchitummaa jechuun maali isaan kanarraa barnootaas fudhatteeti isaan gaggaafattee barnoota arkatte san hawaasaaf deebiftee barsiifta jechi tokko maaltu jira namni deemu kun hundinuu akka kitaaban dubbifamaniiti jechaatu jira kitaaba kana don't judge a book with its cover jechaa jira miti san ilaaltu keessa banii ilaalii jechuu jira nama kana cinaas ni tuffatanii kunni nama akka maaree jettee nama tuffachuuf kana jira nama tuffatanii yotti dhiyaattee ilaalte barnoota waa meeqa waan hin beekne irraa barattaa jechuudhaaf beeka qaama mootummaa kasilaa baratee beekumsa qabu ogummaa adda addaa qaburraa kaasee hamma garjalaa kaumaan beeknetti wal qunnamne hawaasa keessa deemnee rakkoo hawaasaa fedhii hawaasaa akkas ilaalle yaada saniin hawaasaaf dabarsinaa jechuudha waan baranne kanaan cinatti gaa ogummaan gaazexeessummaatiis gaa waan jirtu achi seenee hanqaan baradhetti leenjiin adda addaa ni kennamti achi keessaan fuudhaniitti gaa leenjii baatii 2 baatii 3 fi kana waa'ee galaalchitummaadhaan nuuf kennanii san gaa walitti qabadhee waaniin beekee taniin baradhee wajji waliif fiddeeti gaa akkanumattis gaa kitaabban adda addaa dubbisuudhaan muuxannoo ta'e laalcha kee beekumsa kee wayyeeffachaadha deemta achi keessa akkaan turettis gaa waa hedduudhaan baradhee jira jechuudha. Mee reediyoonni damee Harar kan qophii afaan Oromoo bara 1965 keessa hojii jalqabee jira. Isinis gaafa achi keessa hojjettan sagantaalee hedduu daleedanii jirtanii sagantaalee isin akka ijootti eegaltanii keessaafuu kan jalqaba kan dabarsitan maaliin yaadattanii gaafa gara sagantaa san seentan hoggaa raadiyoonaan keessattuu afaan Oromootiin dhageessan mirri isinitti uumame maal fakkaata? Asirratti reediyoona Harar hoggaan seenu raadiyoonni Harar kun kan seenaa guddoo qabu hoggaa laallee seenaa guddoodha qaba jalqabaaf akkuma biyyaattu sagantaan afaan Oromoodha banamu reediyoo Harar keessatti sun maali waa'ee seenaa reediyoo Harar hoggaa kaafne seenaa afran qalloo irraa ka'uudhaan idduma gareen hawwisoo aadaa Oromoo naannolee garagaraatti ijaaramanii babal'achuutti jalqabanii fi afaan Oromoo raadiyoona cabsaa gaafa jedhamee himametti waa hedduutu yaadatamee kaafamee jira. Achirratti gaa raadiyoonni Harar kun banamuun isaa lola Sumaaliyaan Itoophiyaa irratti bante san dura dhaabbachuudhaaf reediyoo Magdishoo irraa afaan Oromootiin dabarsaa turanii sanuu faraqaa afaan Gaallaatiin jechaa dabarsaa turanii kaawuntar piroopaagandaaf jedhamee gaa raadiyoonni sun banameeti jira malee ummata kanaaf afaan ummataa kana guddisuudhaaf ummanni kun afaan kanaan akka guddatu akka baratu jechaadhaaf miti yaadamee fi miti kaawuntar piroopaagandaadhaaf ololachi dabru san ittiin dha'uudhaaf kan baname jechaadha raadiyoonni Harar kuni hanga aseenuu kiyyatti gaa hedduun gammachuu qaba akkaan fedhuu soaniin arkadheef jecha sagantaan fedhu jechuun ogummaadhaan fedhu waaniin arkadheef kaniin itti gammadu maali asirratti ani seenuun kiyya reediyoo Harar keessa seenuun kiyya bara 1970 san duratti osoon hin seenin dura odeeffannoon achirraa arkadhu akkaan arkutti reediyoonaas niin bana hoggayyuun hin dhageeffadha
afaan Oromoo, afaan Amaaraatii fi afaan Somaalee riileeyidhaan Harar keessaan dabaraadhaa ture. Bara 1957tti riileeyidhaan dabaraa ture. Reediyoo Harar keessa achitti sagantaan qophooytee achirraa dabroonni dabraan jirtu. Hoggaa isaan geesse ka Addis Ababaa hogguchirraa dabru ka Harar kana keessaan bannee caqafnaa jechuudha. Miidiyeem weevii Harar kanaan jechuudha. Daandii dambalii jiddu galeessaatiin dhageeffannaa jechuudha. Osoonuma akkana dhageeffannu bara 1965 kanatti gaa baname reediyoonni Harar. Achitti gaa hogguu banamu bara sanitti an bara sanii sin seenne amma reediyoonni hogguu banamu dambalee kallattiidhaan Harar irraa dabraa ture jechuudha. Kariilee sun hafee jechuudha. Amma kallattiidhaan hoggaa dabru nam sadi qofaatu dabarsaa ture. Reediyoo san kabane jechuudha dura. Hussein Aadam, Kumaa Ideetii fi Tamasgan Gammadaa ta'aniiti jara sadeen kanaatu reediyoonni Harar akka banamu godhame. Sagalee isaaniitiin bananii achirratti gaa sirboota adda addaa yerumaaf gaa ummanni haaraa waan ta'eef jecha ummanni hedduudha jaalata reediyoo eega achi reediyoonni Harar baname sun hedduudha ummanni jaalachaa ture. Afaan isaatiin banamee afaan isaaniitiin afaan ifii beekuun dubbatanii sirboota adda addaatii fi sagantaalee yeroo irratti hundeeffatu waan fayyaa waan barnootaatii fi kanaatu dabraadhaa ture. Jara sadeen kanaatu reediyoo Harar san bane. Asirratti gaa jarri isaaniin maqaa isaanii gaa tokko Aadam Aahamad jara sadeen kanaan wajji ture. Abdii Qopheetis ni jira. Abdii Mahammad, Abubakar Muusaa jira. Badriyaa Mahammad, Mokonnin Tolaa, Shawaalul Mangistuu, Imbibal Kalkilee hajaan tokkos ni jira. Jara hanqa kanaatu gaa dabarsaadhaa wal gargaaraadhaa ture. Nuti alumaa dhageeffanna gaafa san hin seenne. Toora bara 1969 kana hogguu gayu amma humniti reediyoodhaa ida'amteeti kiilowaatiin isaa ida'amee kiilowaatii 100 akka dabru godhame. Maaliif lafa fagootti amma kutaa baaleetti ni dhagamaa ture jechuudha reediyoonni Harar kun. Sirritti qaceellotti sagalee qulqulluudhaan dhagamaa ture. Hanqa kutaa baaleetii fi naannootii fagoo ta'anitti jechuudha. Osoonuma jiru guddachaadhaa deemee amma sadarkaa hedduutti dhagamuu fi bakka guddootti qulqullummaadhaan dhaga'uu kanarra gaafa jiruun seene gaa jechuudhaan bara 1970 seene. Radio Harar, Bartida Ummata, Radio Harar, Bartida Ummata, Sikaru Gamara, Tuganga Machita, Sagale Turtiya, Opero Mapa, Sagale Turtiya, Opero Mapa, Udatu Amale, Walingaya. Sagantaa kana akkamitti gaa jalqabame yoo jettemma dura hogguun seenu sagantaa qonnaati. Gaafaan dura seenu Tamasgan Gammadaafa sagantaa qonnaa dalagii naan jee bakka hoggumaan dura taakka jee jalqabu. Qonna jechuun gaa hojii qonnaa qotiinsaati. Gaafa sanii qonniti akka babal'attu oomishni akka guddatu jecha saniin dalagaa ture jechuudha. Amma sagantaa biraa keessatti hin seenne saniiniin jalqabee lakkuma ju'uuni gaa sagantaan biraatis eegalamte. Sagantaa bashannanaa, filannaa sirboota, qophii keessummoota illee dalagaatiin ture. Qophii keessummoota jechuun yaada namoota adda addaa warra beekumsa qabanii, warra umriidhaan badhaadhan, warra beekumsa gayaa qaban isaan kanaan haasofsiisuudhaan dabarsaadhaatiin ture jechuudha. Namoota adda addaatu yaada adda addaa kennataa jechuudha. Yeroo namoota kanarraa waa hedduudha barattaa beekaa. Warra umriidhaan badhaadhe waa hedduudha beekanii, waa hedduudha dabarsanii, hedduudha uummataaf barnoota kennanii. Sagantaa san yaada du'an sagantaa
sagantaa isinirraa hanqa jimmataa sagantaa jirtu keessatti qophii keessummootaa jaame dinagdee san booda jechuudha. Ka qonnaa booda jechuudha. Qonnitu sunis jijjiiramtee dinagdee teenya taate dinagdee sanis anumaatu dalagaa ture. Dalaginaan jaarii sagantaa dinagdee san anaa fi Alfee Abdulwaawiitu tiimii isaatti dalagee saniini banamtee dalagamaa turte. Sagantaa keessummootaa san malee egaa sagantaa dargaggootaa keessatti hirmaachaadhaatiin ture. Alfee Abdulwaafaa Jaafar Aliifaadhaan wajjin Alfee Haji Yuusuf ni jiranii namoonni hedduu jira. Sagantaa bashannanaa keessattis ka dargaggootaa keessattis hirmaachaadhaatiin ture. Irra guddinsatti sagantaa xalaayota keenya yaadaju sanis dalagaatiin ture jechuudha. Hedduudha uummanni jaalachaa ture. San booda osoo jiruuti sagantaan haarayni uumamaa ida'amaa deeme. Waan akkanaa yoo banne hoo sagantaa akkanaa tana yoo banne hoo uummanni waan akkanaa gaafata. Mee sagantaa gaafii fi deebisaa jennee waan uummanni itti rakkate takka akka deebisaa harkatanitti sagantaa gaafii fi deebisaadhaa yoo banne hoo jechaadhaan dhufe sagantaa sanis akkaan an dalagu narra kaa'an. Anaatu dalagaa ture jechuudha. Karaa dinagdee hawaasummaa fi jireenya hawaasummaa keessatti karaa siyaasaatiin wantoota adda addaa irratti karaa barnootaatii fi wal'aansaa fi haakimummaa fi kana kanatti gaafiin hin dhufne hin jirtu. Waraqaan akka guutteeti mana guuttee maadaabaratti hidheetiin sagantaa gaafii fi deebisaa san. Sagantaa waraqaa san fuudheetiin qaama dhimmi ilaalu bakka feete maan taane barreeffamarraa isaa ta'u fuudheetiin barreeffamarraa deebisaa yoon harkatti kenna qaama dhimmi ilaalu yoo kanaaltu taate haakima yoo taate haakima biraan dhaqa dooktara biraan dhaqa. Ka barnootaa yoo taate waa'ee barnootaatiin gaafadha. Gaafummaan hin deebisinu hin jirtu uummanni sanirratti hedduu jaalatamaa ture nu gaafachaa ture. Gaafii fi deebisaa tanarratti gaafiin takkanaa dhufteetiin waajjira warra soorama bahurra achirraa naa dhuftee namicha tokko minda maali soorama bahee jira. Nama soorama bahee osoo soorama nyaatuuti harkatu booda sooramni sun irraa cite. Irra hambisan baatii 5 moo kan irra hambisan. Hanqa waan nyaatu dhabu takka. Harar keessa magaaluma Harar keessa waraqaan gaafii naaf dhufte namichi cinqameeti waraqaa naa kenne naa laali hunu booyaan naa hime booyaadhaa hunu waan akkanaa rakkoo akkanaan narra ga'e waraqaa san fuudheetiin waajjira san dhaqeetti gaafatamaa gaafadhe yoo ummataaf ka dalaydan taate waan akkanaa tanaaf furmaata kennaa hunu nama rakkatee jira nama soorama dhabee sooramni irraa citee jira kanaaf furmaata naa kennitanii teeppii fuudheetiin dhaqe teeppii fudhadheetiin dhaqe deebisaa naa kennitaan jeen gaafii ummataa rakkoo ummataati hiikamuudha qabdi. Akkasitti baallama naa kennee eenyu jee namichaas gaafatee itti qophaa'ee olittis bilbilee waajjira muummee sooramaa Addis Ababaadhaatti gaafatee deebisaa gaafichi harkatee wajji deebisaa naa kennee namichaas yaamanii mindaansaa kabaatii 5 kafalameef. Macarrashaa irratti maayirratti maallaqa naa fidee dhufe. Waan akka gubboo ta'uu isaatii beeka. Aboona gammachiifte jeetti maramee na dhungate. Suutuma harka keessaan hoodoo maarii jeen akka kenne lakki an kanaan hin dalagu. Kanuma ati naa gammadde hin barbaadu ani bakka. Nuti fedhiin teenya tana rakkoo haasaa rakkoo ummataa hiikuudha. Hin barbaadu naa jiraadhu na eebisee kute. Qunnamni akkanaatis ni jira. Achumarraan egaa miilanaan egaa gamas kute gaafiin aadaadhaatis akkasitti booda eegalte. Aadaan tun akkamitti eegalte ummataatu gaafii dhiyeessuu eegale. Maali aadaan ummataa aadaan hawaasaa guddachuudha qabdi. Aadaan roga adda addaatti ilaalamuu dandeessi. Aadaa uffataa, ka nyaataa, ka fuudhaa heerumaa
jiruu fi jireenya aadaa akkaataa ijoolleetti guddisanii fi kana aadaan ummataa guddachuudha qabdi. Ummanni tokko eenyummaa isaa ka ibsu jechuudha. Aadaan eenyummaa isaa agarsiisu ka calaqqisiisu jechuudha. Eegasumaan ga'an tiyyaafuu sagantaa tana dalagee ummanni hedduu gaa bilbilaan yaadanaa kennuudhaan aaduma tanaa jaalaltii siidhaana keessa dhufe. Maaliif egaa waan aadaa gama aadaa kanatti haalli boodatti hafisummaatis ni jira. Haalli aadaadhaa ka awwaalamees gaa ni jira. Ka tuffatameetu jira. Sansan gaa ummanni hedduudha irraa gammadaa ture. Aadaa kana eenyu aadaa laguu jedhanii walgahii irra teenyeeti. Aadamii dalaguu danda'a inni aadaa laguu jedhanii akkasinna irra kaa'anii akkasitti aadaa sanis bakkaan ga'ee dalagaadhaa ture gaa. Sooromtummaadhaan hangaan bahutti jechuudha. Kana hangana jennee Aadam gara dardarummaa isaa baachaa darbu. Aadam yeroo dardarummaa isaa akkamitti dabarse? Wallahi dardarummaa tanaas akka harreefu siin jetti gaa baadiyyaa keessatti shaggooyyee taphachuu fi urruubsuudhaa fi kanaan dabarsuu haadhaatu jira. Haalli sun gaan baadiyyatti guddadhee gaa hedduu nan qunnamne magaalumatti hin guddadhe. Yeroo dardarummaa tana gaa maali kubbuma taphachuudhaan waanuma akkasii gaa qara'uudhaan barnootaan wal bira dhaynee gaa wal bira tetteenyee haasa'uu fi taphachuudhaan kanaaniin dabarse. Tole gaa waa'ee gaa gaazexeessummaa kana wajjin wal qabatee waayillan hojii daleedan hedduutu ture. Isaan keessaa gaa mudannoon hin irraanfatamne mudannoo gaazexeessaa Badirii Musaati. Mee haalli gaafas teessan maal fakkaataa maaltu ture maaltu mudate? Asirratti galaalchitoonni gaazexeessitoonni wajjin hojjechaa turre gaa hedduudha. Abdallaa Haaji Aadam Badirii Musaa hedduudha namoonni ni gaa arran jiran lubbuudhaan rabbi ramataa godhuu fi jara kaanis akkanuma wajji dalagaa turre. Hussein Waaqayyo tokko Hussein Aadam ka jedhaniin tokko jira. Galaalchitoonni hedduudha. Badri gaa sagantuma wajji dalayna garuu sagantaa wajji ni dalayna wajji ni hirmaanna. Hedduu akkasitti walitti dhiyeenyaas hin qabnu dalagumaa waliin nu fidee wajjin nu dalaysiisa. Akkaataa lubbuu isaatii dabarte akkamitti? Sana egaa keessa isaa akkam seete hoogganaan keenya gaafas gaarii ni jiranii. Mahammad Amaffaa jira. Mokonnin Tolaa tokkos ni jira. Kumaa Ideefaanis ni jiranii. Erganiiti gaa achitti bakka hunquuftuu waddannoo sanitti. Erganiiti gabaasaa qindeessi jedhaniin gabaasuma san qindeessee dhufuurraa egaa rakkoon itti dhuftee wanta ta'e bakka akkanumatti amrame achi yogguu fidee dhufu maal seete gaa waan takka hogguu achirraa sagantaa fidee dhufu hanqa dabarse daddabarseeti jira. Siyaasaan tun gaa wal keessaa qaamotiin siyaasaa adda addaatu jira. Qaamotii siyaasaa adda addaa san keessaa gaa warri isa sossodaachises ni jira jechaa jira. Namachitti ajjeefamee cicciramee wanta jee san dhiiga san arkuunuu ofiifuu dhukkuba tokko ofiifuu mataa gara si galchiti si qalbii si tuquu dandeessi san arkeeti dhufe ogguuchi dhufu gaa achumarraa tuqamina fakkaata. Maali guyyaa tokko oduu dabarsuudhaaf abbaan dabaree oduudhaa isa ture. Biiroo seeneeti oduu hogguu dalaynu gaata Finfinnee irraa dabartu afaan Amaariffaatiin dabartu sani riilii irratti waraabamtee riilii sanirraa oduu keessaa fillee oduu naannawarraa aanaa hundarraa xalayaadhaan waajjirootii beeksisaarraa nuu dhufanii wajji wal keessa gooneeti fillee daqiiqaa 10 fi kana qindeessinee walitti dabarsina.
oduu dabarsuudhaaf gaa guyyaa dhufu guyyaan sun alada seeneeti oduu dabarsuudhaaf achi taa'a biiroo keessa ogguu oduu qindeeffatee fixee istuudiyoon kopha jirti istuudiyoo san seeneeti oduu himaa jechuudha teeknishaanni ni jira. Intalti tiraafikaa takka gaa'eeshii jedhaniin ni jirti. Sagantaa fuutee ogguu za'an jahageessa ta fuutee teeknishaanatti kennitu isiidha. Za'an ogguu geesse dabarsuudhaaf jechuudha. Xamadanii ha dabarsitu. Gurbaan ammoo oduu dabarsuudhaaf badriin kun rabbi ramataa godhuufi taa'ee xarabbeezaa irra taa'eeti usee kanumatti muguu jira. Teeknishaantichi intalani gaafate abbaan oduudhaan jiru. Hay oduun geesse zaa oduun dubbiftanii. Hay gurbaan eessa kute barbaada ogguu dhuftuun biiroo keessa taa'e. Aboo maal goota haa oduun za'an geesse hin dabarsitu haate haa oduun dabarsitu. Ogguu jaaniin bar namaat du'ee jaan. Namaatu du'ee barii. Hay aboo kayriin dhooytu maaltu du'e nagaa qabdaa miti namaa sirraa du'e fayya qabdaa miti maali maal taate bar namaat du'e. Aboo nagaan qabdu khayrii dhayti khayti oduu dubbisii jettee barka du'e anumaa jaan bar anumaa du'e itti mul'atte durutti mul'atte garsiise durui aboo khayriin dhooytu nagaa qabda khayi jetteeti khawun dandeenya kun waraqaa lama moo sadii katabee bar waraqaa san fuudhee istuudiyoo seenee istuudiyoo kanumatti seenee kursiirra gattaa'e teeknishaantichi akka gurbaa kanaatti achi taa'u jira jidduu tana daawwite jira miti achi masmara sarara isaatti bane jalqabi jeeni oduu dubbisuudhaaf gaa taa'eeti maayikiraafoon oduu akkana godhachuu jira waan dubbisu barga akkanumatti qabatee ta'a jalqabi aboo jalqabi maal ta'a jalqabi harkuma akkana jaani osoonuma akka isa laaluuti waraqaan harkaa lafa kufte waraqaan harkaa qabate tun lafa kufte kursuma irratti akkana jee masmara irraa cufe bakka gurbaan fayyaan qabu irraa cufe jetteeni shufeerri ni jira ni dhukkuba mana geessi jedhanii mana geessanii sanumaa isaa ta boodaati bakka achuma dhukkubsateetuma guyyaatti hanqatti du'e mbee torbaan tokko ta'u kana taa'ee du'e. Maali kunoo na dhufanii bar jedha achuma taa'u hay na dhufanii bar anumaa du'e osoo hin jiin dura kunoo na dhufanii bar asiin na qabu deemanii hay na dha'uuf deemanii bar kunoo laala maali tuqamee miti waa meeqaa jira gaa'e. Achi keessatti sagantaa dabarsee fitan hin dabarsinis ni jirti. Bilbilaanis waan warri sodaachises ni jira. Waa meeqaa jira. Dhaggeeffattoota keenya guyyaa raadiyoonni Harar kun afaan Oromootiin armadamee Hararirraa kurfaa dabarsuu itti jalqabe amata 15 isaa sababa godhuudhaan qophii hobatti walitti qindeessinee fi alada guyyaa isin dhageessifnetti kaanu qooda lammeessaadha. Asuma keessatti isin dhageessifna. Alfiyaa Abdullah fi Aadam taaneeti isinii dhiyeessina asitti Abdullah Haji Aadam ta'uusaati Abdullah lama qabna. Ijibbaata guddina biyya takkaatiif godhamu keessatti meeshaaleen oduu bittinneessan kilicaan isaan taphatan kan akka fooyyeetti ilaalamuu miti. Mi'ootiin oduu bittinneessan wanneen dameelee hawaasa uummataa tan adda addaatiif keessumattuu kanneen uummata baadiyyaa keessa jiraatuuf gufuu ta'an beeksisuudhaan barsiisuudhaan karaa sadarkaan jiru isaatti hoyyootu dinniinuudhaan gargaaruun dirqama hojii isaanii kan duraati. Gabaabdumatti tooftaa fi mi'ootiin oduu ittiin bittinneessan hundinuu biyyoota guddinarra jiran keessatti rakkoo hawaasa uummataa mudattuuf akka furmaata ta'uu qabu durarratti barbaaduufitu gargaarsi godhaniif haalaan guddaadha. Wayitii amma keessa jirrutti meeshaalee oduudhaa fi ergaalee adda addaa dabarsanii fi uummanni addunyaadhaa itti gargaaramu keessaa tokko raadiyoona. Waan xalaa irratti barreeffamurra jecha afaaniin himamu uummata Itoophiyaa hedduu biratti karaa ittiin wal qunnaman ta'ee argama. Sagale Turtii,
ammallee waliin gahii